horiidhaan maallaqaan gargaaranii adeemsisu lachuu wal duukaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa siyaasaas akkasumas karaa qawwees barbaachisaadha. Garuu waan guddaan sabi Oromoo kun eega dammaqee bakka jirutti utuu dura dhaabbate kuniyyuu humna jedhee mootummaan akka wayyaanee gandattee qawwee hidhatee barattoota gattee fincila diddaa gabrummaa godhaa jiran kun hiika isaan godhaniif mootummaan kun mootummaa abbaa irratti dhiqaataraa waan gartee bu'aa biyyattii saniif hin qabneef mootummaan kun irraa jijjiiramuu qabaa kan jiru mormiin isaanii falmiin isaanii mootummaa wayyaanee biratti immoo dhukkubbii sammuuti hedduu mataa dhukkubsee jiru. Fincilli kun qabsoon Oromoo barabaan akka jiraatu akka hin deemne sadarkaa addunyaatti beektii akka horatu waan godheef mootummaa wayyaanee biratti dhukkubbii mataa fi hamilee isaanii irratti cabsaa jira. Qabsoon ilmaan Oromoo sadarkaa kana gubeesse diinaaf Oromiyaan keenya dubartiin keenya dargaggeessi keenya barataan keenya ijoolleen akkamitti fakkaatu hin baay'ee bibi qarreen tun itti bineensa nyaatan bifa nyaatan gara isaan itti quunnamuu dadhabee bineensa nyaatan sana fuula addunyaa jiru kana mara irratti ayyaaneffannee kabajatuun dirqama keenya fi dirqama seenaadhaa hundi bahuu qabnu illee dhageessi namanaaf. Akkasuma immoo uummanni Oromoodhaa bakka jiru maratti biyyas tahee biyya olaas tahee kan akka keenyatti carraan fageessee biyyaan baay'inullee tahee guyyaa kana guyyaa seena qabeessa guyyaa boonsaa kan eenyummaa keenyatti mul'ifnu bahee akka kabajatan uummata keenyaaf illee asumaan carraa kanaan gaafa barbaada. immoo kan jarri kun irratti aarsaa godhan kana bakka dhiisuu utuu hin ta'in nus fuunee dhaloota dhufu dabarsuun irra jira. Kanaaf sabi keenya akkasuma dargaggoon keenya kan har'a jiran akkuma duraa walharkaa fuudhaa dhabeetti dhaabbachuu hin qabani. Dhiiga ijoollee dhalattuu dhumtee kana deebisanii itti gala keenya guddaa Oromoon akka mataasaa jechuu akka gabrummaa jalaa ba'u qabeenya isaa abbaa qabeenya isaa murteeffachuu danda'u itti fufuun barbaachisaadha. Kanaaf mataa ofii irraa jalqabnee amma fakkeenyaaf nuti diaasporaa kan taane kun karaan guddaan nuti gargaaruu dandeenyu tokko qabeenya qabnu gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Abbaan barnoota siyaasaa karaa siyaasaa kaayyoo Oromoo maaliif akka dhaabbatee barsiisuu baay'ee barbaachisaadha. Oromoo keessatti warreen baratan haa ta'an qotee bulaa haa ta'u qabsoon tun bifa hedduu waan gaggeeffamtu ilmaan Oromoo warreen hatootii fi miidhaa fi gabrummaan itti dhaggeeffamtu kun warreen Habashaa kan irratti wal dhaalaa dabraa dhufe kana ofirraa buusuudhaaf fuulaa jiran mara bifa danda'ameen qalamaanis ta'u eegeenis ta'u bilisummaa dhiigaan bilisummaa dhabnee dhiigaa lafee keenya itti beellemnee cabsinee gattee lafee keenya cabsinee wareegama barbaadu kafallee warra humnaan nu qabate humnaan ofirraa kaasuudhaaf bakka jirru maraa wal gurmeessinee wal jaarree socho'uutu nurra jiraachaa akkasiin malee bifa bittinnaawaa diinni barbaadu kana bittinnooyinee biyya garaa walitti taanee gosaaf lammii kutaa fi naannoodhaan gargar wal qooduun nun barbaachisuu diinni faayidaa jira. Akkamitti faayidoon immoo nu waan bilisummaa keenyaaf murteessaaf cinnee jabaannee warraaqqutu nurra jira jecha. Kanaaf humniti wiyyaaneedhaan irreedhaan
lafeedhaan dhiiga dhiigalmaan Oromoo ka tokko ta'e ka'uu qabdu kun faashistiidha takka dhala ilma namaarratti waan hojjennu ilmaan Oromoo hojjechaa jira gara danda'ameen barattoonni waan isaan godhan fakkii guddoo fincila diddaa gabrummaatti mata Oromoo naannoo Austraaliyaa Victoria keessa jiraatutti fincila diddaa garbummaadha yeroo yaadannu akka qaama qabsoo keenyaatti akka adeemsa haala qabsoo jirutti hawaasni keenya dinatee miseensi dhaabaa adduna jiru dinatee waan qabuun mormii isaa karaa ittiin addunyaatti ibsachuu danda'u mootummaa kanattis karaa adda addaadhaa baasee fincilataa ho'is diddaa mootummaa Itoophiyaa irratti akkaataa inni itti of mul'isuu danda'u bifa adda addaatti qophaa'amaa jira yeroo ammaadha. Haala kanaan miseensonnis ta'e hawaasni Oromoo naannoo Meelboorn jiraatan suuraa fincila diddaa garbummaa irratti wareegaman qabachuudhaan dhaadannoo adda addaa qabachuudhaan sadaasa sagal yaadachuudhaaf qophii adda addaa godhachaa jiraachuu yeroo ammaadha. Guyyaa kanattis immoo sadarkaa waltajjiitti hundumtuu qabsoo Oromoo cina dhaabbachuudhaaf jecha gumaacha adda addaa gochuudhaaf illee qophii adda addaa akka caqasanitti guyyaa fincila diddaa gabrummaa uummanni Oromoo bakka adda addaatti wareegamtoota ilmaan Oromoo yaadachaa oola. Nuti immoo ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa kanarratti wareegaman waan isaan itti wareegamaniif kaayyoon isaan itti wareegamaniif bakkaan gahuudhaaf jabaannee haa qabsoofnu. Ya desa gota ko serrano le kodako gadanis kanko gutalamiko mala ya dana ya tsamale kodako gadanis kanko gutalamiko mala ya dana ya tsamale ya desa gota ko serrano le kodako gutalamiko gadanis kanko mala ya dana ya tsamale Gorofa, Pata Ketu Tale, Laminko Gotuma, Salota Radale, Dalbena Mantuku, Nala Manisu, Kale Gata, Turule Chisu, Gotaku, Sirano Le Godako, Gadanis Kako, Gotalamiko. Mala Kana, Mala Shanta,